Naannoo bakkee kana jiraam akkamittiin hin ba'a? Maal natti fuudhee kana wajji? Erga barreeffamaa siif ergee deemte ammansii bilbilutti na eegaa turte ati hin baatu gadi. Naammichooti bakka ta'e deemaa hin jiru. Maal of nyaatta bahinsi hin jire hin quuftee mati quufa qabda. Dhaga'uu diddami. Amma jedhee mama naatti dhufee maaloo. Yoom murtee? Kaleessa nufi. Maqnaan bilbileef. Kana dhufee surprise gochuu jedheen. Aabe si feeran nima. Surprise taasisa. Sirriitti malee. Gammadee taa'an. Maaf gammadu yaa Akka godhaa. si yaadee rukutaa Ani waan galuudha. Wow, waggaa baay'ee tureetti fakkaataa jira. Maammas koo tufteettaa. Maalimma sootiin turee. Maalitti? Asittis akkuma akka seeraa Natti jira. fagaate. Eessa muudin tareeti? Anas suuqii deemaa jira. Achumaan immoo beekaa koo dubbisee tan darba deemala. Beekaa koo. Eeyyin beekaa. Ammayyi beekaa dhugaa isaa jira akkana hin jenne bicha. Maal jechuu firee? Dhugaa jedhu. Sa dhugaan beekaa dhiisee akkamittiin nama bira fanaasaa? Ammayyi beekaa dhugaa isaa jirta. Yoomiyyuu taanaan gara fuulduraatti sabna dhumaatti. Namatti himu beekaadhaan nama dhattee himu. Wanta kosii funaansa kana duukaa dhaabbattee asuftaneet ammayyuu. Qoosaan jira naan jedhi. Maalaan qoosasuma dhugaa kodhoo? Maaf akkas naan jetta akkamittiin kosii heettati beekaa kootiin? Jaalallee koodhaaf nama baay'ee jaalladhudha. Beekaa fettee akkasinitti dhutaa harta Eeyyin beekaaf jedhee. Nama baay'ee jaalladhu. Maal taatee fi dhaabbadhu siin jechaa hin jiramti. Maallatti muuf dhaabbadhu naan jette. Maal taatu na hubatteeti naan. Maal si hubadhu akka na caalsistee si filatte si hubadhu? Ani akkas jechaa hin jiru. Kanatti na dhuban eenyutu na hubataa naani. Ati rijaa koodhaam tokkittii koo nama baay'ee ofitti butu. Ani kan naa jaalallee kootiin jechetti jettedha. Siif yaadeen ni bari. Siif yaadeen isin fayyadu namni sun isin fayyadu. Akkati naa yaadde beeka. Ani garuu baay'een jaalladha. Qabeenya isaa ilaalee osoo hin taane jaalaladha. Sitti immoo dhooku. Jaalalli waama fayyadu hin qabu laa jaalalatti fayyuma yeroo keen gubiin. Maaf akkas jettaa? Maaf jecha dubbattu yaada maaf hin dubbattu ati? Maaliif ilaa jecha dubbadhu hunduma isaa yaadeen dubbachaa dhala. Bareedinni keerraa kun booriin darbaa. Gaafas immoo nuti tatarra na jaalladhatu galee isin ilaaludha. Birrisa qabu. Waa'ee bareedinaa, waa'ee qabeenyaa miti kan yaadaa jiru. Waa'ee jaalalaadha. Jaalaladha. Guyyaa teessiif gala jedhee yaada. Akkas taanaan immoo amma isa jaalalattee isa duukaa dhaabbatutti na duukaan dhaabbatin ishee. Nagaan siif haa ta'u fuulli kee sirrii miti. Sanarra darbee immoo mootuu faana toos miira cimaatiin miira dheekkamsaa wayinaa sooftanii sin argeen qabu. Mootuun hiriyyaa kodha. Nama hin taane duukaa dhaabbattee na aarsite kanaafidha. Mootuun hiriyyaa keedhaan mootuun nama baay'ee jaalladhudha. Mootuudhaan hin jaallatta? Baay'een jaalladhaan maal lamaarratti wal dhabdan. Rakkoon qabu nama muuxannoo irrattidha. Nama hin taane duukaa dhaabbattee na aarsite. Nama hin taane akkam nama ishee faana deemu jira jaalallee qabdi ishee. Jaalallee hin jedhamu garuu jaalallee malee. Jaallattiin ka? Jaallattiin waayidha. Ati dhiisiin hin jette. Yaada koofummaa akkasidha. Isheef malu waama kosii wayiidha. Amma akkas taanaan ishee harka koo keessa gashachuuf namni baay'ee na barbaachisu tokko sidhaa jechuudha. Ati barbaaddannaa rakkoon qabu. Anis baay'ee waan hin barbaaduufi baay'ee na barbaachista lakkoofsa bilbilaa koo qaba. Duwwaa 993. Namis kol. Maqaa keenyatti nimne. Maqaan koo Gaaddoon jedhama. Tole, ani immoo tulluudhaan yoo har'a firii taatee fi siin bilbila. Rakkoon qabu ani firiidha boqonnaa irra. Har'a wal argine waan hunda saasuudha. Nagaa naa ta'e. Tole. Yes, sir.
Bareedduu koo. Noor. Tole beeka. Maali kuftee oolta? Teessumni kee odaa lafan qabattu natti fakkaata. Maanni fuulli kee immoo? Nagaa koo. Sirrii mitiin fuulli kee maal taateedha? Dhugaa nagaa koo. Ani sin beeku moo? Soo sirriitti na bitta. Kanaafiyyuu maal akka taate natti hikaa. Mana xiqqoo mashii jeeqamee manna malee nagaadha. Maal taatee jeeqamte? Manuma keessaadha. Utoo hin jiruu moo? Sasibukkee hin jennee. Utoo hin jiruu maal taatee jalaa dhiphatta? Dhugaadha soo. Itoo fi jirtu wanti lallisu hin jiramti. Kanaafiyyuu amma maal akka taate natti hikaa. Lakkii manuma keessaa xiqqoo fi nagaa mitiisa malee nagaa koo. Akkuma ana biratti barte deemtee namarra yaabbattee nama reebuu yaaddanii? Maal jechuudha? Ansi moomnaan waama nama hundumti siif moomu sitti fakkaata. Isaan si biratti baris ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu onnee keessaa balaa kana. Qabanis. Tolatti jettee naa waan si jettu hunda isaa hin godha. Otootiin bingootu teemmoo akkam akkasitti haadhu beektan ta'e. Beekaa. Anuma si gaddisiisuu akka hin barbaanne beekta. Kanaafiyyuu waan itti jettee hundi isaayyuu hojiirra namatti. tole bareeddoo kanaaf jiraatu dhugaa. Nama nuumatu bagan baqsuma hin qabaate. Anis immoo tun siin qabu ta'e duwwaadha. Beekaa. Afanti naaf jiraadhu. Ati naaf jiraadhu bareeddoo. Simi. Saa booda bakka deemtu qabdamu. Lakkii bakka hin deemullee qooman mana wala deeman yaada. Kilaasiin jiru? Hin jiru. Hojiin oolluure? Dhugaa? Sammuu mana galtee baataare? Mana galee min ba'a. Anis immoo har'a hojiin badaamte gatii ta'ee fi mana galee mabeenii ishee eeggadha. Cimee kana hojii keedhaa silaa. Na hojii qodha. Ani jijjiiramtuun jiraama yeroo hundumaas teessee bacaamaa nama xaraddu. Gaaf tokko jijjiiramuun kono. Gaaf tokko kii jedhu gaaf tokko yoo midhaan. Si argeen beeku mooti maanni eessa turte? Ana biyya biraan ture. Baa. Deebi'ee dhufee immoo bakka kanatti si argee hin seene. Malee isa naqatteetu. Maali yoo qabeenyaa godhattee soorama dadhabdellee bakka hin jijjiirrattu sin dabbaru waanni. Gaarii dhaga. Maali eessa immoo turte? Ana biyya biraan ture waan sirbeessaa. Maal jechuun akkasumatti safara kanatti si argeen beeku deeman malee irratti nan qabu samma. Akkaadha mootu duukaa ammayyoo hojii waan jirtuni. Mootu ishee dhiisee kamtu eenyu wajjin hin jiraan? Mootu nanaaf waan hundumaa. Mana dhibdaan ishee dhiisee gaafattu sin dabbaru miti. Akkam? Isheen ikkoo sadarkaa keenyati. Jaalalli sadarkaa gaafatama. Eeka. Maal jechuudha? Maal akkamittiin ati namni caamaa namaa qulqulleessu intala kana fakkaattu duukaa yoo yaadde. Inni guddaan maal beektaa obboleettii ko? Keessi ofii waliif galuudha malee bakkii fi haalli ati keessa jirtu jaalala irratti murteessu. Jaalli dhugaanis immoo haalaaf bakka hin filatu. Jaallattaan eemal. Onnee guutuu namni tokkoyyuu amma isheen aan godhu. Isheen anaaf waan hundumaa godha. Isa kana immoo ati iyyuu beektaa taa'ee yaadda. Jaallattaa yoo ta'e waa tokko sitti himu. Isheen siif hin maltu waan ta'eef isheerraa fagaadha. Akka? Siin taatu baqqaan jaallattaa yoo ta'e jireenya gaashaa bareedaa isaa jiraattuuti dhisiini. Maaliif? Akka isheen si duukaa jiraattee jireenya gadaduu kana akka isheen boorshu addana teessee caammaa namaa qulqulleessitu barbaadda? Tarii anis bakka kanatti jijjiiramuun ni danda'a ta'a. Maaliif akka ta'e waan kana jettee moo naa galaas hin jiru? Mootuun hiriyyaa koodha. Wajjin guddadha ijoollummaadhaa kaasee akka isheen nama kakkee duukaa jaalala keessa jiraattu hin barbaadu. Jireenya bareedaa akka isheen jiraattu hin barbaadu. Hojii dabalu har'aaf jaalallee fi sittoo dandeessi garuu boorii akka isheen haadha manaa kentaan jala mureen sitti himan.
maaliif akkas jechaa hartaa garooti? Wanta haaraa wanta beektu qabdamoo moo as jiraachuun koo wanta kana hojjechuun koo ammasumatti akka isheen kan koon taane wanti godhu jira. Bakka kana jiraachuun kee akka isheen hin taane si godha. Mootuu yaada kana qabaachuu dhiisuun ishee garuu yeroo inni waan gammachiise. Jechi kee akka ishee jaalladhu na godha malee akka ishee dhiisu na godhu. Ilmoo hiyyeessa gaafa dhamtan jaalala tokko bira isaan qabatu. Jechoonni kee akka ishee jaalladhu waan na godhaniif sitti na robbodeetti. Xumureera. Namni akka kanatti yaadus jira. Sanuu hiriyaa ishee taate rakkina qaba. Warri kun Naaf naguma ka. nagaa akkamati? Maal arramu? Nagaa kodha adda. Akkuma duumessa kanaa sharaa afteetta dhiisu. Qoshee hin talaan qulqulleessuma. Gaafa fuula ifaatiin dhufan ati immoo faallaa sana taatee naman eegin gammachuu sitti machuun dhufe maal taateetta? Maaltu si ta'e? Hiikti kaa dura kana yoo hiikte sitti nime maal taate? Amma akkam? Maal taatee dura? Waan taate natti miti sitti nime. Maa wanti qofa godha? Hiriyaa Waan xiqqoos haa ta'u waan guddaas dafiiti beeka natti himi gammachuu koo sitti madheen deemaa. hiriyaa jaalallee kootii tokkotu sammuu na naannessee deema. Maal jettee? Jechuun haalumti ishee amalli ishee isaan dur beeku irraa adda nuti aanoon beeku godhu Hiriyaa ishee irra gortee si jaallatte fakkaata. lakki waan akkasii illee miti. Akkasumatti hin fakkaatu jechuun maal akkasii hiriyaa ishee gatii baay'ee jaallattuufis ta'uu danda'a garuu rakkoon qabu maal gammadee dhufteti. Dhiisi ba jaalalleen kee silloliin malee hiriyaa ishee rakkoon qabu. Amtee ta'ee osoo hin gaddate waan akkasiif maddoon kennuun qaba. Jechuun nama hundumaa wajjiniin immoo gaariitti nagaatti jiraachuun gaariidha. Inni gaarii ta'e garuu jechoota namaan immoo deebitee saayikoo kee tuquun qabdu xiinsammuu keef jalaan miidhiini gammachuun koo gakkas ture. Maal ture? Hiriyaa jaalallittee koo sanas argee yoo humnaan diddee karaa ishee akka dhufuudhaan amma karoora lamaan qaba pilaaniidha. Hiriyyaan ishee natti hin dhuftu gaafa isheen natti dhuftu jaalallee koo akkas gaafan jedhu isheen barruu harka koo keessa jirti akka barbaaddutti harka koo keessa siin galchaa naan jedhe. Hiriyaa nama jaallattu argite? Achiin booda isheenuma akkasii jette. Anaaf naa dhiiseette gaan immoo durayyuu amansiiseera miti yoo humnaan didde achiin karaa lama itti deemama harkuma koo jirti jechuudha. Hiriyaa Waa'ee jaalallee ishee tokkos natti himte. Jaalallee namni faana deemu jira gadadoon tokkodha. qabdi moo? Gadadoo wayii tokko baay'ee jaallatti. Ani nama faana dhaabattee yoo haasoftiin jedhee yaadeen beeku hojiin hojjetu iyyuu namichi nama sirrii miti naan jetteen talli dasaa guutummaa sanatti nimne qaba. Jaalallee qabdis baqachaa turte qaba. Akkas jettees immoo natti nimne qaba. Dhaabattee mana haasofsiisuuf fedhiin qabdu malee jaalallee qabana fuulduraan dhaabatiin maali naan jetteen beeku. Otoo jaalallee qabaattees immoo waan hin dhiisuu ni miti kaan. Amma hiriyaa ishee si xumurte qaba. Beekamaadha. Nama si xumuru nama sadii moo nama fuuldura geessee taa'u? Ankee hafeera. Mana fe. An jaalallee keessa hafeera. Bakka na bilisoomsite. Amma yookiin humna koo yookiin jaalallee hiriyaa. Sitti meera garuu waa'ee humna sanaa keessumti kun nama nu. An amaneera gammasatti warra tolan jaallanne humnaan itti deemu qaba. Kan ammoo eenyurraa barattaa mootummoota Afrikaa gaafa isheen diddee jala qabanii koo. Irra keessaa noo jiru bare. Isaan irraan barannu taanaan eenyu qaba. Kamati mana kana yaalta fakkaata. Kan amma Ilaaltu. Okay. Garuu moo qalloon keessi ni giradha. sallee gaa ni laalla sas barbaaddee jenna. Maali yaani si hojii moo? Jajjabeessuu keessani. Gooftaa godhataa. Jaalallee koof hin jiraadha. Jaalallee keef jiraatta. Jaalalleen kee hiriyyaan ishee si lolaa jirti. Ani immoo hiriyyaa koof jaalallee hiriyyaa koof ofii koof nama sadiif hin jiraadha amma kana booda. Akkas taanaan gaariidha maarree. Ay. Hiriyyaan jaalallee keetiillee waan gaarii siif yaaddi. Isheen kan kootii garuu. Isheen ankee maal siin jettee? Hojiin hojjedhu na tuffatti. Hojii? Ilaalchi ishee gaarii miti. Uffannaadhaanii jechuun kana gaa warra akkasiiti kan tumamuu qabu tokko
ishee sanatti hin dabala akka ishee sanatti iyyuu reebu ishee sana nan jaalladha miti ishee gaafa argu immoo gurgubbeetiin warra akkasii warra ciisee bareera warra suugar daadii faana naanna'udha warra bajaajii faa keessa ooludha beektanii ati warra akkasii maaf iddoon kenniini siin jedhe akkasi jechuudha. isi samma akkasi siin jedhini tarii hiriyaa isheef waa yaaddes ta'uu danda'a dhugumattis immoo bakka kana gaafa hin taa'u jaalachuumti isheeyyuu anumaan waal tokko tokko bitaa nagar jaalala akkamii akka isheen jaallattu bakka akkamii akka isheen naaf qabdu. Haalati keessa jirtu bakka ati jirtutti namni sin jaallanne durayyuu kan kee miti. Waan kee taateef jaallattee namoota dhufte gidduu keessaniiti immoo adda sin baasuu barbaaddu immoo anatti hime. Ishee sanas gurra ishee arraba isheen irraa muraa barbaanna. Haa ta'u dhugaa. Siin immoo bileessuma gaariin argame erga isa argadhe fuulli koyyuu ifuu jalqabee dhugaa. Maal jechuudha isa kana immoo kana booda kana ol waan baay'ee wal faana dabarsin akka obbolummaatti. Anis akka guyyaa kamii yaadaa jira beektaa wajjin fa'aa furtaanee kaaffee deemnee isheen kun hiriyaa jaalallee kooti ati immoo isheen kun hiriyaa jaalallee kooti jettee isheen hankeena bira isheen hankosi bira teessee gaafa icciitii walitti taasifnu fa'a sanaa waan jira. Garuu maaliif nan barsiistu anoo kan koo abdii gara fuulduraa sitti maan jira ati kan kee ishee harka kee turte ishee ji'a shanii ol si faana jiraatte maaliif nan barsiistu. Carraama keessanidha. Carraama keessan akkuma asiin dhufti asiin dabartaa achiin dhufti achiin dabarta maal godhu dhugaa garuu ishanii si baruu barbaada arti. Jireenyicha wal darbaa ta'e nan baraanii guyyaa tokko. Dhugaa waan si barsiisa. Ammame deemeen jechoota qindeessee akkamitti akka harka gogaltu akkas godhii akkam yaaddeetta maal gochuu yaaddeetta jedhee ishee faana mari'adha waan ta'eef. Kunis humna keedha malee jechoota hin qindeessin ati gaafa dubba bira jechoota hin qindeessin waan keessi hin jedhu waan onneen kee dubbatu afaan kee hin baasi dubbadhu. Isa takkan keesseete isheen kun jechoota arraba namni wayii immoo argeera kitaaba wayii irraa immoo maal jedha beektaa durbi arraba bira hin dabartuu jedha kanaaf ishee qindeessuu yaade. Haa ta'u samma deemtaare. Nan deema. Milkaa. Nagaa naate wal argina.